Har'a waa'ee yeroo qufaan nu qabu manumatti maal gochuun furmaata argachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Akkuma beektanii qufaa yookaan utaalloo kan jennu kan namatti fidan vaayirasota. Vaayirasota waan ta'aniif egaa yeroo hedduu dawaan kana tootaalii kennamee balleessu hin jiru. Vaayirasoonnis baay'eedha, gosa hedduudha kan fiduu danda'u. Yaalli isaanis kan fayyisu osoo hin ta'in hanga wanti kun ofiisaa dhiisutti mallattoo sababa kanaa dhufan salphisuun akka isaan jireenyaa fi dalagaa keenya guyyaa guyyaa hin jeeqne taasisuuf kan gargaaranidha. Kompiliitili kiiru kan godhu hin jiru. Haa ta'u malee ofiisaan dhiisaa guyyaa muraasa keessatti garuu hanga kanaatti akka nu hin jeeqne kan godhu jira jechuudha. Mee manuma keessatti maal gochuu qabna kan jedhuu fi kan jalqabaa shaayii zinjibila waliin danfisanii dhuguun akka dhukkubni maashaalee keenya irratti yeroo kana nutti dhaga'amu irratudha ni gargaara. Zinjibilli akka maashaalee keenya irratti dhukkubni dhaga'amu masil peen kan jedhamu isaan kun akka nutti hin dhaga'amne gargaaru akkasumas akka dabalataanis amala madaa'uu hir'isuu waan qabuuf dhukkubbii laagaa keessatti nutti dhaga'amu soortiroot kan jennu akkasumas furiin yeroo qufaa nurratti baay'atu furiin nurraa hir'isuuf ni gargaara. Inni lammaffaan dammadha. Yeroo qufaan nama qabu damma shaayii waliin danfetti dabalanii danfisuun shaayii loomii waliin danfetti damma dabalanii danfisuun dhuguun akkasumas damma qofaa masaa nyaachuun qufaa yeroo utaalloon nama qabu nama qufaa nama rarrisaa akkasumas akka dafee nu dhiisuufis ni gargaara. Garbiraan shunkurtii adiidha. Shunkurtiin adii amala farra vaayirasii fi baakteeriyaa waan qabuuf nyaata keenya waliin yoo nyaanne dafee qufaan akka nu dhiisuuf ni gargaara. Garbiraan bishaan gahaa yookaan dhangala'aa gahaa dhuguudha. Stay hydrated. Kun yeroo hundaa dhibee somba wajjin wal qabatu yoo jiraatan bishaan gahaa dhuguun faayidaa hedduu qaba. Inni garbiraan bishaan danfisanii hurka isaa ulachuu kanaan dura jedheen ture waa'ee kana. Bishaan danfisnee hurka isaa ulachuun yookaan istiimii isaa inheel gochuun akka furrii funyaan jiruu fi akkiitaan laagaa keessa jiru hir'ate waan taasisuuf qilleensa salphaatti fudhannee akka baasnu ni gargaara. Garbiraan bishaan ashaboo waliin danfisanii lulluuqqachuudha. Bishaan ashaboo waliin danfisnee yoo lulluuqqanne bishaan burcuqqoo tokkotti ashaboo walakkaa maankaa daballee lulluuqqanne dhukkubbii kana nurraa ittisa yeroo qufaa laagaa keenya keessa akkasumas funyaan keessa kan nutti dhaga'amu. Nyaata vaayitaamin C qaban nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Vaayitaamin C faayidaa hedduu qaba. Akka qufaan dafee nu dhiisu kan gargaaru tokko sadha. Green leafy vegetables kanneen akka goommanaa, birookoolii, citrus fruit kan jedhaman loomii, burtukaana, mandarii kan kana fakkaatan nyaachuun akka qufaan dafee nu dhiisu nu taasisa. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.